Yo, yeah, we are here from African Good Learner. Today we're gonna see about the pure and applied fields of biology. Why pure and applied is an age. Matter akka isaan fieldiin san maal akka applied ta'e yookaan hojiidhaan akkamitti akka gaggeeffamtu fiildii biology sana akkamitti fi akka haala kamii fi akkam irratti maal hojjette kan jiru halaaludha jechuudha. Pure jechuun qulqulluudha. Pure biology jechuun qulqullummaan biologyidha jechuudha. Is study of how life is. Pure biology qulqullummaan biologyidha. Study about pure biology is a study of how life functioning in nature. Life in akkamitti nature keessatti akkamitti life in dalaga akkamitti akka qabu jechuudha. Qoratu fakkeenyaaf amma behavior amala isaanii internally keessa isaanii externally structure internal structure and external structure. By the way asirratti maal jedhan ijoollee internal and external structure amma proposition asitti wal qabsiisuun endaan tun wanni kunis wajjin hammatama. Structure kajoon asis internal structure and external structure. External structure qofaaf hin dhaabbatu jechuudha. Eenyu structure kennuun kun tana qofaaf osoo hin ta'in tanaafis ni dhaabbata jechuudha. Kana hubattan jee yaada. Internal structure and external structure jechuusaati. Hoggaa endaa tanaan jechuudha. Fiitee tanaan propositionii tanaan wal qabsiisu tanaan gaafa wal qunnamsiisan jechuudha. Wanni komanii ta'e jechuudha. Kaayisaan lachituufu gosa tokko ta'e tokko gama dhumaatti ta'a. Kana hubattan jee yaada. Fakkeenyaaf amma structure asis internal structure and external structure jedhama. Structurein asis ni jira, asis ni jira amma. Saniifuu seera endaa kana keessatti jechuudha. Yoo komanii waliin qabaatan wantoonni hedduun takka lama yookaan sadii ol eegatee akkas deemee sammuu enda jaamee xumuruudhaaf yoo lama ta'e immoo isaan lamaan gidduu seenaa endaan kun fiiqa hennu kanaan eega tarreeffamee booda sammuu amma fakkeenyaaf behavior kayyoo kana amala kayyoo kana structure isaatii miti. Structurein ka isaatii miti. Na hubattan jeeyyaata. Behavior structure hin jennu jechuun koo endaan kun behavioriin kun asitti dhaabbate kunoo hoomaa akkuma agartan. Behavior hoomaa as qottadha. Internal and external structure. Structurein kun isa kanaaf ni dhaabbata jechuudha. Okay, akka irratti deebi'uu hin taaneef na hubattan jeeyyaata. Reproduction kana jechuudha. How life functioning is in nature kajoo. Life yookaan jiruun akkamitti function goote akkamitti hojiinsi wanni isiin gootu maali uumamaan jechuudha. Amalli isaanii keessa isaanii jechuudha. Internal yookaan jechuudha keessa seeliiwwan fa'aa seelota yookaan tishuulee kennuun jechuudha. Seelii tishuus jechuu dandeenya. Internal keessa isaa jechuudha. External ala isaa structure alaa jechuudha. Yookaan qaama gara alaa jechuudha. Reproduction wal hormaata jechuudha. ETC. Kanaan how life functioning akkamitti gaggeeffama pure biology is study about kanaati jechuudha. Kana qorataa yookaan qo'ata jechuudha. Eenyu pure biology kennuun kun. Okay. Whereas akkasumatti illee jechuusaati. Whereas akkasumatti illee applied biology refers to using what you have learned in biology for agartanii asirratti. Whereas akkasumatti applied biology maal agarsiisa applied biology kun using what you have learned waan nuti ati baratte jechuudha. Waan ati you have learned waan ati barattee jirtu in biology keessatti for maal godhuudhaaf for gardening akkamatti illee nursery work agriculture plant disease forestry poultry kennuun kana jechuudha. Poultry pronouncing akka yookaan akka isin inni itti yaamnu poultry yuun tun I think silentidha. Yuun poultry P-O laa kana dubbatama poultry jedhanii dubbatama hoggaa pronounce yookaan
yaamnu jechuudha. Yookaan dubbifnu jechuudha. Bifa kanaan dubbifama. Yuun saayilentiidha keessatti yuun tun saayilentiidha. I guess gardening jechuun waan tokko ijaartee applied jechuun karaa gabaabaa itti qabatan applied biology refer to using waan maal garsiisa waan hanga ammaa baratte jechuudha. Waan baratan biology irratti hojiidhaan agarsiisuu jechuun applied jedhama. Applied jechuun hojiidhaan kan agarsiisuu jechuudha. Namoota jeeyyaati. Gardening amma fakkeenyaaf waan tokko tolchitee ijaartee fakkeenyaaf amma shanyii wayii yoo facaasuu barbaadde fakkeenyaaf amma shanyii barbareedha yookaan qaaraa kennuun kana yoo facaasuu barbaadde gardening gooteetiin hoggaa duraatiif jechuudha. Madabaa yookaan iddoo ittiin facaasan san jalqaba irratti facaasan san booda achirratti garden gootan itti ijaartanii waa gubbaas haala itti mijatu akkuma namuu beektan jee yaadu bifa sana eega ijaaramee qophaa'eef booda achirratti kan guddatoota eerdee eegdanii wantoota isa balleessanirraa bifa saniin eegamee guddataa jechuudha. Eega achirratti guddatee booda jabaatee yoo buqqisuu ga'e yookaan buqqistee immoo iddoo bira dhaabuudhaaf ta'u ta'e iddoo biraa buqqistee dhaabuu dandeessaa jechuudha. Gardening jechuun bifa saniin kan hojjetamu. Agriculturein waa'ee kaalcharii waa'ee qonnaati. Plant disease dhukkuboota plantiidha mukkeen yookaan biqiltuudha jechuudha. Forestry and poultry and etc jedhatti fufaa jechuudha. Isaan kana bifa maaliin forestry jechuun bosona jechuudha. Bosonoomsuu yookaan bosona jechuu dandeessanii. Therefore kanaafuu therefore applied biology is use of your knowledge of biology to manage life. Applied biology jechuun wantoota barattesan biologyidhaan waan baratte sababa biologyidhaan waan baratte san beekumsa argatte san hojiitti jijjiiruu jechuudha. Jireenya kee hoogganuu manage your life jaa manage your jiruu fi jireenya kee gaggeeffachuu jechuudha waan baratte saniif. Akkuma agartan amma hunoo asitti objektiiviin tan ammoo hin irraanfatinaa. Kana yeroo darbees haasaa tureen darbe objektiivii jechuun conclusionii sectionii yookaan 1.2 kanarratti waan jiru jechuudha. At the end of the sectionii kana booda eeggatte booda the student will be able to classify different subfields of biology into pure and applied. Naawwatan jeejaadha. Subfield biologyidha jechuudha. Into pure qulqulluu kate applied hojiidhaan agarsiisuudha adda babaaftaa jechuudha. Akkasumatti illee define each subfields tokkoon fiildii biology addaan ibsatan jechuudha. What do you mean by pure and applied fields of biology? Yookaan maal jechuu keenya asirratti. Pure biology jechuun akkuma asitti kun ibsuuf yaalee kitaabni keessan study how life functioning in nature. Nature keessatti akkamitti lifein kun gaggeeffama hojii isaa akkamii hajau kan qoratu pure biology and applied biology immoo applied field of biology wantoota baratte biologyidhaan knowledge yookaan beekumsa argatte san hojiitti kan ittiin gaggeessitee hojiitti kan jijjiirtee jireenya kee ittiin hooggantu ta'a jechuudha. Kanaan applied biology jennaan jedhe. Recall irra deebinee yaadna maal jedhe. The previous section describe and briefly addressed various subfields of biology. Sectionin darbe jechuudha. Sectionin 1.1 dha jechuudha. Waa'ee maaliitu ibsa? Describe and briefly waaqishuma ibsee fi waaqishuma ibsee address haasa maali waa'ee maali? Waa'ee garaa heddumina yookaan various bal'ina subfields of biology tokko hanga tokko haasaya. Now amma garuu now you will learn the categories of biology as pure and applied subfields. Amma kana booda maal baratta jaa? Amma sectionii amma irra jiru kanatti jechuudha. Waa'ee categoriidha.
qoodamiinsa yookaan kutaalee baayoloojiidha. Akka maalitti akka pure ta'e qulqulluutti and applied hojiidhaan agarsiisa. Subfields baayoloojii fiildiilee baayoloojii hanga tokko jechuudha. Kan barattotaa jechuudha. Sekshinii 1.1 keessatti immoo waa xiqqishuma tuttuqee jedhe. Briefly gizee waa xiqqishuma briefly addressed kaase addressed yaame yookaan call godhe yaame yookaan kaase jechuudha. Ogaayii kunuu okay. Therefore, applied biology is the use of your knowledge of biology to manage life. Applied biology jechuun maal jechuudha? Fayyadamtee waan biology irraa argatte san fayyadamtee beekumsa san fayyadamtee jireenya kee gaggeessuudha jechuudha. Qixa sirrii ta'een. The relationship is similar to anatomy and surgery. Wal fakkeenya isaanii walitti dhufeenyi anatomy and surgery hajuu kanallee kan laalatu jechuudha. Okay, akkuma walitti kaasuuf yaalaa turre jechuudha. Activity 1.4 kana categories pure and applied fields jira. Gama bitaa kana jechuudha. Gama bitaa kolomanii gama bichaa irra jiru kana kolomanii gama mirgaa abaacaa jiru kana yookaan applied biology and pure biology hajuu kana irratti barreessitan jechuudha. Jechuun koo fakkeenyaaf amma pure biology jechuudha. Kaa'annee pure biology waa'ee maaliti? Waa'ee internaalii, waa'ee beebarii, waa'ee externalii structure jechuudha. Kan qoratu inni tureen internaalii pure biology kennuun jechuudha. Internaalii externalii reproduction isaanii kan qoratu inni eenyu pure biology kennuun. Amma as keessaa waa'ee reproduction yookaan internal external kennuun amma pathology kennuun kun maaliif bakka bu'aa? Pathology namaan tana eenyuudhaatti jechuudha. Pure biology keessatti inni waa'ee disease waa'ee dhibeewwanii jechuudha. Evolution is akkasumatti pure biology keessatti molecular biology kennuun pure biology keessatti kan godhamu. Forestry kennuun faan eenyuudhaatti applied keessatti jechuudha. Forestry kennuun warri agricultural kennuun isaan kun poultry akkuma jalqabaatti kaasuuf yaalaa turre eenyuudha qoodamu jechuudha. Eenyuudhaatti applied biology kana jalatti kan qoodaman ta'a. Kana tokko tokko laaltanii kan guuttan ta'a jechuudha. Hunda xumuruu dandeessanii. Okay, kanaafuu karaa itti aanutti kan dabarru ta'a jechuudha. Yoo keessi rakkisite komentii godhuu dandeessan jechuudha. Tokkoon kan gunnu ta'a. Don't worry waan rakkisite kun qabu jechuudha. In some branches of science, some branch yookaan dameewwan biology keessatti jechuudha. Damee saayinsii keessatti jechuudha. Biology has become very important in the millennium yookaan waggoowwan amma jiran kana keessatti jechuudha. Biology'n haalaan waan barbaachisaa ta'e argamee jira. Maal ta'e argamee biology'n waan barbaachisaa ta'e argamee jira. With the abbaa faayidaa yaada armaa olii kan ta'e jechuudha. Let us discuss some of the biological importance of branches of biology in other branches of science. Me amone ibsano xawti wal mareen way biology da branch bira yo xawda me won birati wajin akamita ka science birati jechuda faidan inni wajin gabo xalalu taja biotechnology. One, biotechnology is the use of living organism or their product for the welfare of humanity. Biotechnology kun maal fayyadamna living organism lubbu qabeeyyii jechuudha. Or their product or hormaata isaanii jechuudha. For welfare humanity dhaaf kan fayyadamta jechuudha. It involves maal keessa qabata? Technical manipulation of living organism, genetic makeup or genetic engineering. Maal seetan? It involves maal keessa qabata? Technically haala ammayyaa ta'e tokkoon haala adda ta'een teeknika itti baastanii jechuudha. Baasee manipulation godhee jechuudha of a living organisms genetic makeup area
maal godhee living organism wal lubbu qaban kana genetic makeup godhee jechuudha. Makeup jechuun compensate to them or represent jechuudha. Ka bakka buusuuf ta'e jechuudha. Naa hubattan jechuudha. Yookaan genetic engineering kennuun jechuudha. Genetic engineering. Fakkeenyaaf amma makeup is for them moka jennu yookaan jiinii makeup godheef yookaan bakka buuseef kennu amma waan duraan hin qabne tokko jechuudha. Ka duraan hin qabne tokko compensate godheef takkaa'u haa qabu san yoo xiqqaate guddaa akka ta'uuf makeup godheef maal ka biraarraa fuudhee kunis teeknika jechuudha. Mala jechuudha. Teeknikaan fayyadamee mala addaatiin fayyadamee jechuudha. Bioteknooloojiin kan akkasitti orgaaniizamota lubbuu qaban saniif jiinii takkarraa fuudhee kan qabu tokkorraa fuudhee kan qabneef kan bakka buuseef jechuudha. Inni hin qabne san kan bakka buuseef jechuudha. Na hubattan jeeyyaata. Genetically modified wanni kun jiiniidhaan yookaan qaccee uumama isaatiin jechuudha. Modified ta'ee jira. Guddatee jira yookaan jiramee jira jechuudha duraan irra. Improved verified of crops and animals have been proved by biotechnology. Biotechnology wantoonni hanga ammaa proof yookaan ibsaman yookaan argaman san jechuudha. Sanyiiwwan jedha yookaan ammoo firiiwwan argame san animaalis ta'e bineeldotaas ta'e kan proof ta'e yookaan mul'ate yookaan maddi yookaan argame san jechuudha. Biotechnologyidhaan jechuudha. Bifa teknoolojii fayyadamanii jechuudha. Bioinformatics. Bioinformatics jechuun ammoo is concerned. Kanaaf irra watan jennu yaada. Bio jechuun biolojiidha. Teknoolojii jechuun bio fi teknoolojii irraa bifa teknikaa ta'een teknoolojii yookaan guddina ammayyaa amma jiru kana keessatti kanaan jechuudha fayyadamee biolojii kan itti wal guddate jechuudha. Waan hin qabne tokko ka biraa qabu sanirraa fuudhee qabne saniif kan bakka buuseef jechuudha. Kana na hubattan yaada. Ammoo meekaap kayoo kana sirrii qabaadha. Meekaap jechuun fakkeenyaaf amma I will make it up to you at double jan. Fakkeenyaaf amma namoonni tokko hojiirraa yoo hafan please today I'm under the weather. Please give me permission jan. I want to go home and take some rest jan. Jechuun koo fakkeenyaaf amma arrandana anna dhukkubaate ishoo saniif amma fakkeenyaaf boos kan yookaan ajajaa isaaniitiin jechuudha. Hojjetaan tokko arrandana dhukkubaate koo saniif hayyama kanaa kan dhaqanii barbaada. Please I will make it up to us yookaan to you at double j takkaa'u bakkaan si buusa bakkaan nu buusa wanna sana guyyaa biraa jechuudha. Bakkaan nu buusa ijee kan akkasitti hayyama ka gaafatu ta'a jechuudha. Meekaappii kana isinii ibsa yaaleetiin fakkeenya kana fayyadamee jechuun koo amma fakkeenyaaf meekaappii godhannu fakkeenyaaf meekaappii dubartootaatu meekaappii godhattee waliin jaalanii ayigas maaliif fakkeenyaaf amma qaamni namaa kun ni addaata yeroo dhiqannu jechuudha. Saabunaadhaan yookaan soppii kennu kanaan gaafa dhiqannu booda ni addaata saniifuu addeenyi san ka duraan ture san jechuudha. Osoo addeenyi osoo saabunaan dhiqatin dura wayyaa ture. Egaa saabunaan dhiqanne booda addaate immoo bakka addaate san meekaappii tana bakka buufneeti bakka akka duraanii san goone jechuudha. Meekaappii jechuun bakka buusuu fakkeessitee jechuun qixa sanii adda yookaan sanii dhaleessitee sanii ol gootee kan takkaa'u bakka buuftu jechuudha. Meekaappii jechuun bifa sanii hiikattanii bioinformatics jechuun is concerned with equations, storage and the analysis and the dissemination of biological data. Kana fakkeenyaaf amma information beektanii bio jechuun biology information jechuun info wanta gaazar godhu jechuun wantoota adda addaa kan jiran hubattee wantoota jiru jechuudha kan walitti qabate jechuudha. I think bioinformation joo kanaan hubattan jechuudha. Okay. Information yookaan bioinformatics kennuun kun jechuudha. Bioinformatics kennuun kun concern maaliirra concern ta'a maaliirra tun ta'a with
Acquisition acquisition jechuun qabachuu yookaan qabachuu. I guess isin hubattanii jedha. Acquisition storage analyze xinxaalu kuusu storage kennu kuusu is analyze xinxaaltee jechuudha. Dissemination of biological data akkasumatti illee dissemination gosa daataawwan jiran jechuudha. Most often DNA yeroo hedduu DNA and amino acid sequence amino acid fi amino acid sequence amino acid da sequence jechuun wantoota repeatedly irra deddeebi'ee waan dhufu tokko wantoota irra deddeebii qabu tokko jechuudha. Isaanii sequence jennaan amino acid kana sequence gaafa tolfamu kanas waa'ee enzyme irratti kan baratan ta'a. I guess you will learn it in grade 11. Kutaa kudha tokko jira na fakkaate. Kitaaba duraanii sana kutaa kudha tokkotu jira ture jechuudha. I don't know maantana inni jiru. Inni baratan garuu waa'ee enzyme gaafa baratan kan amino acid waa'ee synthesis amino acid building block of protein jechuudha. Amino acid irraa protein tolaa jira kanas kan laaltan ta'a rakkoota kan qabu. Okay, most often yeroo hedduu DNA kun jira. Inda amino acid sequence irraa kan hundaan information fudhatan jechuudha biology kun. Bifa saniin kan make godhe kayaa tolchuu jechuudha. Bioinformatics uses computer programmoota computeraa kan fayyadamudha. For what? Varieties of application. Haala jiruu fi jireenya yookaan hojiin gaggeeffamu keessatti kan fayyadamudha. Programma computeraa jechuudha. Including what determine gene maal amma ta'e gene adda baasuuf illee gene jechuun sanyummaa isaa adda baasu and properties of function and protein function jaa dalagaalee proteinidha. Establishing maal establish evolutionary relationship illee akkasumatti illee and predicting the three-dimensional shapes of protein. Predict godhan ni yaadan yookaan gas godhan fuulduraaf jechuudha. Kan raagan jechuudha. Maal three-dimensional shape jira. Dimensionis boca sadii kan qabu jira. Akkasumatti enzyme sana irratti waa'ee protein gaafa baratan jechuudha. Enzyme building block of protein jira. Protein is building block of protein jira. Enzyme kan irraa tolfamu protein yookaan sequence kayyawwan irraa kan tolfamee taa'ee innis first second and third culture jira. Tokko tokko baratan taa'een abdedha jechuudha. Saniif waan isin rakkisu hin qabu jechuudha. Kun three-dimensional shape kayyawwan isa keessatti isa lammaffaa isa sadaffaa keessa qabaa jechuudha. Isa sadaffaa keessatti three-dimensional shape protein ta'e jechuudha. Sequencing kun gaafa orderiidhaan beta alpha jira. Kanas kan laaltan ta'a ammaaf akkoo be confused with this akkanuma fakkeenyaaf isin kaasee malee kana jechuudha bioinformation fayyadamu kana qorataa jechuudha. Akkasumatti illee genetic engineering yookaan waa'ee jiinii kanarratti tottolchuu jiiniiwwan yookaan sanyiiwwan tokko haa qabu haa tokko hin qabne san jechuudha. Yookaan tokkichuma haa qabu san qorachuu jiinii isaa jechuudha. This means kana jechuun maal jechuudha? Extracting or selecting gene keessaa baaftee filattee from an organism irraa kan fudhattu yookaan synthesize heddummeeffattee yookaan baay'ifattee jechuudha. Selected gene san kan filattudha. And this gene are inserted into another organism. Gene amma keessaa filatte kana organism biraa keessa galchita as a result. Bu'aan isaa maal organism develop with new combination of gene. Organism atiitti keessa naqxan kan guddatu ta'a. Waan haaraa biraatiin yookaan tatti galchite sanii wajjin kan guddatu ta'a. And this process is called genetic engineering jenna jedhamne. Adeemsa kanaan genetic engineering jenna jedhamne. Maal jennee ni baafta keessa filattee keessa baafte. Keessa baafte ni baay'ifatta ni heddummeeffata jechuudha. And insert the gene
into another organism. Organismii biraa keessa galchita jechuudha jiinii sana. Bu'aan isaa maali? As a result. Bu'aan isaa organismii develop with a new combination of gene. Hamma kame saniin organismii irraa baabsan irraa isa keessa galchite sana wajjin kan guddatu ta'a jechuudha haaree sana. Bakka biraa irraa fuutee isa keessa galchite sana wajjin kan guddatu ta'a jechuudha. Biomedical engineering. Biomedical engineering is the application of the principle and the problem-solving technique of engineering to biology and medicine. Kunis technique application waan hojii nama geeffamu biomedical kennuun. Principle inni adeemsa inni qabu jechuudha. Problem solving technique of engineering of biology fayyadamee rakkoowwan furaya. Akka medicine fa dawaa biomedical engineering is focus on maalirratti inni focus ta'a yookaan xiyyeeffannoo isaa maali? Advanced that improve human health and healthy care at all level. Fayyummaa jechuudha. Fayyummaa namaa jechuudha. Akkasumas illee warroota geejjibtoota waa'ee fayyaa jechuudha. Dawaa yookaan dandamachiisaa dhibee jechuudha. Kan ol guddisuudhaaf tattaafatu kana jechuudha. Waa'ee biomedical engineering kanatu waa'ee fayyummaa uummataa yookaan namummaadhaa jechuudha. Irratti dippeend godha jechuudha. Guddisuudhaaf yaala jechuudha. Waa'ee dawaatiif kana fayyaa namaatiif jecha jechuudha. Akkasumas illee 65 environment management. Environment management jechuun naannoo san to'achuu. Naannoo san deal with maal wajjin inni kun dalaga environmental observation and the finding out of solution to maintain and balance of nature. Kana jechuun environmental management jechuun naannoowwan jiran san manage godhu bulchuu yookaan control godhee to'atee jechuudha. Balance godhu walqixa akka isiin gamaa gamanatti yookaan balance kan taane walqixxeessee yookaan bifa mijataa ta'een akka deemtu kan godhu jechuudha. Waa'ee sanii ilaala observation godhu find out ni bara jechuudha. Bu'aa isiidha yookaan firii solutionii formaat isiitti kanna jechuudha. To maintain maal maintain godhaa balance of nature. Akka uumamni naannoo yookaan wanni sanii akka hin rabbashamne yookaan hin jeeqamne akka balance ta'u walqixa ta'e akka bifa qixa sirrii ta'een akka deemu kan sirreessu environmental management kennuu kana jechuudha. Forensic science jechuun applied the knowledge of biology science DNA fingerprint yookaan unique pattern in DNA molecule. DNA fingerprint jechuun akkuma fakkeenyaaf bilbiloota smartphone kennu kanarratti fingerprint jira ashaaraa jechuudha. Ashaaraa jira fakkeenyaaf ashaaraa jiru san unique jechuudha. Unique yookaan immoo DNA irraa toltesini DNA dha. Fakkeenyaaf amma teetii wajjin fakkaatu teetii wajjin fakkaatu jechuudha. Ashaaraan adda adda nama hundaafu. Kanaas waa'ee ashaaraatis tokkoon kan baratan ta'a. Yoo wanni taate malee jaalla fakkeenyaaf amma waa'ee kanaa tokkoon kan baratan ta'a garuu kanaa wajjin confusion ta'e namaaloo maal seetan nama miliyoona takka keessaa takkaatu wal fakkaata jedhan fingerprinting kun saayinsii keessa gaafa ol deemtanii qaba laaltan ta'a garuu ammaaf isin qabatan wanni hundinuu adda adda jechuudha. Fingerprint yookaan DNA nama hundinuu adda adda jechuudha. Nama miliyoona takka keessaa nam tokko wal fakkaachuu danda'in. Nam lamaa wal fakkaachuu danda'in tokko wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Maybe beekadhu yookaan probability ta'uu malaadha malee akkasii ta'uudhaa itaadha amansiisaa miti. Kana jechuudha. Unique jechuun dhuunfatti kan qabaatu jechuudha. Kophummaa isaa qabaate yookaan tokkummaa isaa isa qoftiidha yookaan kallattii inni deemu san fakkeenyaaf kallattii inni qabaatu san yookaan inni ittiin hojjechaa jiru san DNA jechuudha. Xayyaatii fi xayyisanii adda addaa jechuudha. Moolekuuliin isaa jechuudha. Xayyis internaaliin isaa adda addaa jechuudha.
blood typing akkasumatti illee gosoota dhiigaa jechuudha. To criminal and civil laws. Kunis waa'ee maaliif fayyada? Forensic science kennuun kun alaa jechuudha. Forensic jechuun fakkeenyaaf foreign kennuun dhalli warra alaa jechuudha. Alaa jechuudha. Haddee criminal yakkaaf fayyadu yakkaa civil law waa'ee seera irratti jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waan fingerprinting kiyyaa fi nama biraa adda adda ta'e xiyya sana fakkeenyaaf ammoo namni tokko yookaan miidhuu ta'e fakkeenyaaf amma dhokatee namni tokko fakkeenyaaf sibiila wayii qabatu ta'e inni sibiila wayii qabatu ta'e ashaaraan isaa sana achirratti hafuu dandeessa jechuudha. Ashaaraa isaa sana achirraa fudhatanii qoranii abaluu yookaan nama kanaatu gocha kana raawwatee jedhanii beekuu danda'an jechuudha. Unique waan ta'eef ana qofti yookaan abbaan sun qofti waan DNA san qabuuf yookaan wanni isaa saniif kabiraa waliin fakkaanne jechuudha. Bifa saniin bifa yakkamaa yookaan qabadii balleessan qoratanii seeraaf akkasitti dhalaa'uun dhaaf kan fayyadu ta'a jechuudha. DNA kun namni hundinuu adda adda qaba waan ta'eef jechuudha. Ammoo sectionii 1.3 major discoveries that revolutionized biology yeroo dhufu kan lalata. Have a wonderful time yeroo gaarii taphadha. Thank you so much. Galatooma nagaan tura.